Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtan ilmaan Oromoo hundi keessan fayyaadha jirtu. Ana jiraatu isinin jedheera. Har'a immoo barnoota tokkoon isinii qabadhee dhufe. Weessaappiin keessan lakkoofsa weessaappii keessan ittiin banattan jechuudha. Yoo badee akkuma namni jechuudha ittiin hin bananne abbummaan barbaadee akka ittiin hin baranne jechuudha. Akka gartee koodii itti godhanna. Achumaan warri YouTube abdii yeroo haaraa taatan subscribe godhaa na jajjabeessaa isinin jaa. Achumaan gara barnootatti haa dabarru. Amma gara barnoota keenyatti dabarra. Achi tuqa sadiin gubbarraa tuqa sadiin gubbaa kan weessaappii keenya keessa hoggaa seenne tuqa sadiin gubbaa san irra gadhoofna. Settings bakka jiru san irra gadhoofna jechuudha. Achi booda bakka mallattoon qulfiitu hin jirtu jechuudha. Bakka mallattoon qulfiitu hin jirtu irratti gadhoofna yeroo takkaaf. Privacy kan jiru san irra bira gakkunnee jechuudha. Asirratti dhooyna jechuudha. Isa sadaffaa irratti. Ammas irra gad dabarreeti change pin kan jiru kanarratti gadhoofna. Amma fakkeenyumaaf inni isin garsiisanii xiyyaa hanga 6 ta'uu qaba lakkoofsi. Confirm goonaa jechuudha hanga 6tti. Achi booda save goonaa jechuudha. Yoommoo emaila illee itti galfachuu barbaaddanii achumaan emaila itti galfattanii jechuudha. Achis emailas akkuma isaatti beeksisa akkuma isaatti confirm gootan yeroo lamaa fi achi booddee baakenneen duuba deebina. Koodii qabaa jechuudha. Yoommoo lakkoofsa keessan haaromsuu barbaaddanis asirratti jechuudha. Anuma haaromsuu hin barbaanne gara gubbaa kanarratti lakkoofsa yeroo qaqqabdanii bakka keessa jirtan filattan jechuudha. Bakka keessa irratti filattanii asirratti immoo lakkoofsa haaraa lakkoofsa gubbarratti haaraa asitti lakkoofsa duratti galchite keessaa qabdu itti galchite delete accountii goote achi booda haaraan si dhufa jechuudha. Achi booda ani waan delete godhuun barbaanneef kana isinumaaf hin dhiisa. Gara gubbaa kanarra security bakka jiru kanattis yoo barbaaddan kana on gootan jechuudha. Khalaas achi booddee privacy kana yoo akka namni isinii barreessu yoo barbaaddan akka footoo teessan namni agarree yoo barbaaddan asirra kaa'attanii jechuudha. Nobody kanarra keessanii kanas akkasumatti kanarra kaa'attanii achi baakennee duuba deebina. Lakkoofsa amma kana booddee lakkoofsi kun yoo badees namni ittiin banachuu hin danda'u jechuudha. Facebook ittiin noodha amma koodii na gaafatee jira. Moggaan baakee duuba deebi. Yoo risaalan jechuudha. Amma meseejiin namni sun lakkoofsa kana lafa argate akka carraasi jalaa badee namni lafa argate jechuudha. Hanga koodii tana yoo nama koodii tana beeku waan hin ta'in namni biraa argachuu hin danda'u. Namni biraa argachuu hin danda'u jechuudha. Siin dhuftu koodiin tunis siin dhuftu jechuudha. Yoo koodii tana nama koodii tana beeku yoo taate malee teelenis siin ergitu. Teelenis siin ergitu jechuudha. Amma nachumaanii khalaxaa dhiifama kunoodha. Amma akkasuma banamee